Okay, daawwattoota keenya warroonni sa'a dheeraa nu jala teessanii daawwachaa turtan irra deebinee galatoomaa isin jechuu barbaada. Nyaanyu galatoomii caalaa Oroo noof kolchii dhiifamas naa godhe yeroo takka bara gaafii itti aantu dabarreeti. Maybe xumura geenye boodarra ammas deebinee enjoy goona. Gaafii hafteetu jira. Gaafiilee san keessaa murtii dhimma Direedawaati. Dhimma Direedawaati wal qabatee ijoolleen obboleeyyan keenya Direedawaatiinis yeroo takka walitti ni buutan. Deebitee gaafa wayii kantiibaanis walitti buutanii turtan. Maaliif waa'ee Direedawaa kana xiyyeeffannoo itti kennitee irra deebitee haga namaa walitti bu'uu geessetti dubbachuu turte. Waan kanarraa mee nu dubbadhu. Okay. Gaafii ani haga ammaa na gaafatte keessaa jechuun gaafii ma gaafatamuu qabu na gaafatte hundi keessanuu inumaa'uu akka nama birallee ga'uuf agaree foo'ii isin jenne hundi keessan koppii liink riipoosti godhaate sirriitti na dhaggeeffadha waa'ee Direedawaa kanarratti ittiin aarsaa kafalee Direedawaan diraa fi maalin siin jaa akka Finfinneen Oromiyaa afaan dhuuratti Harargeedhaaf Direedawaan handhuura qofaa miti tiruu fi onnee faadhanii beektaa magaalaan guddoon nuti qabnu Direedawaadha. Magaalaa Direedawaa tanarratti laa asirratti jalqabaanis jalqabuun nama tokkoof akkaan jibba hin qabne nama tokkoof ilaalcha hamaa akka hin qabne Direedawaa irratti garuu qoosaa akka hin jirre wanniin an kaleessa jechaa ture itti arrabsame itti hidhame itti Finfinnee keessa barbaadame sun waan Direedawaa irratti har'a ta'ee haga Hawaashitti lafti tunteenyaa warri Sumaalee kun gad dhufee jira kana akka dhufni hin beeka jira kana maal akka isaan Naayiroobii tana godhan hin beeka magaalota Tanzaaniyaa ofirratti Keenyaa Ugaandaa Rwaandaa Burundii Koongoo namni deemee beeku ni beeka. So gaafa dur dubbachaa turerraa please magaalaa Direedawaa tana keessatti waan Oromoo fakkaatu barbaanna magaalallee ta Oromooti ta Oromooti ta Oromoo ta'uudhaaf daranka calaqqisu hoggansa aangorra jiru hoggansi aangorra jiru kun seenaa teessan bareechaa aangorraa aga jirtan waan Oromoo fakkaatu hojjedha please Direedawaa keessa waan akkamii isinirraa feena like Finfinnee keessa siidaa Ali Birraa qabna haagas goo Haayile Gaarmenta kanaa agartee jirta Adaamaa keessa siidaa Ali Birraatu jira daandii Ali Birraa kophatti hojjetameetu jira maqaa gandii itti yaamamuutu jira maaliifi Direedawaa keessaa hin qabaannu even manni barumsa Ali Birraa haa ijaaramuu jennaan gaafa san jalqaba ajanda sanaa gadi hin beekne beeyta mana barumsaa Ali Birraa Direedawaa keessatti dhaluun itti baratu maaliif hin ijaaramne akkana wal qabu turre manni barumsaa sun ajandaa sun guddatee hawaasa bira geenyaan akka ijaaramuuf eessa 3 kiiloo siin jaan caakkaa bosona keessatti no irraa babbaqachuuf irraacha qabuun hin barbaachisu obboleessa keenya akka bulchu dura ittiin nammoo waan akkana sirraa fedha hawaasni boruu gizee buute seenaa tante takkalaa uumaa maal jaanii kadhootan miidiirra oofan kun waan murtii wajji wal qabatu murtiin seriously waa'ee Direedawaa irratti uuma fakkaatu fi waan irsarraa eegamu qofa dubbata akka ilma Oromoo ka baha Oromiyaatti dhalatee tokkotti. Direedawaan lafa Oromooti lafaa fi lafee isiitu ta Oromooti seenaaf aadaaf duudhaan aartii Oromootu achi burqe alaabaatu achi tolfame. Maanin siin jaaga hundeeffama waa kumaatama Oromoo tanaatu achitti gadi dhaabbate magaala Oromooti. Har'a gaddeebituun dhuftee magaalaa san keessa dhaabbattee bulchiinsa isaanii jalatti ummata bal'aa kanaaf muummicha ministeerallee arrabsitee wanni nan gaafas jeesuun dhuftee ragaa baateef. Anyway ammallee wanni nuti jennu maali beektaa? Irra deddeebinee itti himaa turre. Magaalli tun sabaaf sablammii keessa jiraataa? Ni jiraata. Sabaaf sablammii Somaalee, Amaara, Tigree waan barbaadee itti yaame ni jira keessa jiraata. Adaamaa keessas ni jiraatan. Finfinnee keessa inumaa baay'inaan eenyu jiraata. Maaliif completely jecha muummichi ministeeraa afaanii baafatee dubbate? Kaleessas ta Oromiyaa turte, Hararlee ta Oromiyaati, Borullee ta Oromiyaati inni jee kana nama Direedawaa keessa jiraatu tokko irraan dhageessu even hoggansa dhiisii jechuudha. Waa'een kun bicha arra maal nyaannaa fi arra maal dubbannaa arra maal dabarraa osoo hin ta'in nuti ni deemnaa bara yeroo xiqqoo tokko even umrii keenya gimmaasha barraa jiraannee jirra jechuu dandeessa namni amma amma 60 waliin jaasaa rabbii beeka garuu maal lafa keessee deemna dubbiin muummichi ministeeraa dubbate sun namni hedduun akka qallaalitti fudhate. Mootummoota biyya kanaa dabre keessatti namni ifatti kileer godhee akkana lafa kaa'ee deemeen jiru. Har'a waan tokkoon si yaadachiisa. Itoophiyaa fi Eertiraan gizee wal morman arguu jirta. Waa'ee maalirratti waa'ee ulaa galaanaa irratti ulaan galaanaa kun kan Itoophiyaa ture eeyyeen Afrikaan ni beeti.
Arra garuu mootummaa yeroo san jiruuttu dadhabina isaatiif dabarsee kannee deeme. Agartee osoo ta'ee Itoophiyaa godhee deeme wayii arra kirikiriin kun dhufa borummoo maaltu dhufuu danda'a? Eenyu biyya tana bulchuu danda'a? Kanaaf wanni inni lafa kaayee deeme sun waan kiliiridha. Anillee wanni irratti deddeebi'ee ijoolleen hedduu nama mormaa turan obboleeyyan kiyya hiriyoota kiyya nama wajjin nyaadhee dhugu nama wal beeynu ammoo ejjannoon kiyya dirree dhawaa irratti isaanirraa adda. Kiliir godheetiin jala muree itti hima dirree dhawaan bifaanis lafaanis uumamaanis hawaasa baha Oromiyaa fakkaatti magaalaa guddoo akka Harargeetti qabna. Magaalaa guddoo Harargee bahaatiif magaalaa ta'uu qabdu. Oromiyaa jala deebuu qabdu. Kana kaleessas jechaatiin ture harrallee ninjaa borullee ninjaa. So arra magaalaa san keessa jira namaa waan anjaaf. Arra magaalaa san keessa jira ani kantiibaa kana jalan jira hin dubbaddu. Arra sabaaf salamii wajji qabnaa siin jaan irra hedduun dhiiga keenya kara isaa xiqqeenya isaanii hin barbaannu guddina isaanii barbaanna kabaja isaanii barbaanna garuu yeroo tokko tokko beekta mee abbaan gadaa keenya gadi baheeti waan jee dirree dhawaa waliin qabna okkee jenneen hin dinne waliin qabna Soomaaleen Soomaalee qaba malee Oromoon hin qabdu siin jetti. Walgahii dheengadda irratti muummichaa fi sabni guddaan kun arrabsame sanirra ugaasotaa ture. Ugaasota jechuun abbaa gadaa Somaalee. Eenyufaat ture. Gaafa namni tokko tuqamu. By the way, namni tokko nama tokko beeka. Bakka inni jirutti ni jaalalanii qabanya. Khadiir Joowar namni isarra faarfame. Namni isarra bakki kennameef. Namni isarra eebbifame. Namni isarra jaalatame hin jiru. Jaalalti uummanni kanneef sun fiicharii wayii hojjetaa jaameeti gaafa duraan godhuuf irraa eegalee. Kabanyee jaalanni dirree dhawaa fi xiyyaadha qaamaanis isa argee waan dalaguu qaban hagan danda'u itti himee namni hundi ni beeka akka irra sirriitti naa hubattaniif. Garuu haga yaanne hin taane maaliif waanuma xiqqishoo uummata kana fakkaatu faaruun humaa bu'aan qabu obboleessi faaruun inni boruu haata bakka boruu aangorraa kaanaati yeroo kantiibaa achiin jedhamta kantiibaa dur jedhamta. Fiigaleen kanaaf waan gaarii ta'u ani amma gaafniin dirree dhawaarraa akkaan abdii murutee yoom akka ta'e beektaa? Obboleettiin teenya intalli Oromoodha. Tasanuu haati lakkuu tagaraa qabdu magaalaa san keessatti liyyuu haayilii naannoo Somaalee irraa dhufteen kililii shanirraa daangaa ceetee magaalaa Oromiyaadhaa dirree dhawaa keessatti federaalaan bulti jaamtu keessatti rasaasaan dhahamtee ajjeefamtee akka nama gadamsaa adamsetti gadamsaa irra yoo bosona Baalee bosoneessa Awaash Paarkii dheetee ajjeeftee miiliyoon kafalta. Namni ishii gaafatee hin jiru. Miidiyaan magaalattii yaada irratti kan inni ajjeefamuu intala tanaa poolisii magaalaa ibsan baafne bulchiinsi magaalaa hin dubbanne abbootiin gadaa hin dubbanne ustaazotii magaalaa san keessa jiru hin dubbanne ukkaamsanii inumaa'u maatii intalaa haga doorsisutti deemame. Waa'ee intalli tun lafa isirratti maatii isirratti bakka itti dhalattee guddatte irratti waa'ee agartee wanni irra ta'e kun boroo yoo maal ta'uu malaayyee imaajin dhaloota dhufuuf kanaaf dhiigee ishii dhabdee dhugaa ishii dhabdee akkamaan seeratti hin dhiyaanne. Ani waaniin jee vinsi himu hin qabu dhugaa sanillee dhabnee hafne gaafa intalli takka dirree dhawaa maqaa dhoyitee dubartoota dirree dhawaa arrabsite jaamte magaalaa Finfinnee irraa qabamtee dirree dhawaatti hidhamtee beekamtiin guddaan kan namee fi manneen barii dirree dhawaadhaa taa'ee waliin boo'ee dhiifama jedhanii ni gaggeessan. Adeero ijoolleen dirree dhawaa keessatti gaafa ajjecha Haacaaluudhaa waliin bu'iinsa uumamee hidhamte. Maqaanii yaadadha kamaneedhaa isa wajji turre jundaa faa jaama warra ama 30 itti murteeffame ni beekan maatiin isaanii warra as jala jiru namni assalaamu alaikum jedhamu jiru waan addaa waan ta'eef miti beeka yakka biraa raawwataniif shorkeessummaa yeroo sun ture warri saba biraa ni bahaa ture dirree dhawaan Oromoodhaaf seenaa qofaan osoo hin ta'in sheenaadhaan osoo hin ta'in wanta amma hojjetamuunis Oromoo fakkaachuu qabdi irratti jennoon kiyya lafa isiitu ta Oromooti. Dhaloota Ali Birraati. Bakka Ali Birraan itti dhalate keessaa arra siidaa takka keessaan qabu. Karaa takka maqaa isaatiin moggaafame keessaan qabu. Waan takka paarkii sanillee afaan Oromoo irratti hin barreeffamne naa dhaggeeffadhu sirriitti. Paarkii Ali Birraa jiru kan milineem ture sanillee maqaan afaan Oromoo irratti hin barreeffamne. At least kabaja doktara kabaja artista Ali Birraatiif maqaa san irratti afaan Oromoo hin barreeffamneef. Waa'ee akkamitti nutti hin dhagahamne akkamitti nama siyaasaa taanee miti bar siyaasa keessa hin jiru waan siyaasa irra jibbuun qabu. Lafeen waan irra nyaatamu. Lafti garuu seenaa dhaloota boru dhufuuti. Kanaaf waa'ee dirree dhawaa irratti eenyumaanillee wanni waliin galleef taa'ee mormuuf kophaa kiyyateef itti jibbameef sun sani. Dirree dhawaan nin dheeresse. Wanni hin dheeresseef hin qaba.
bu'uura aartii Oromoo hundeeffama maal jedhin siima waa hunda Oromoo kanaa ta'uu dandeessa. Qarooma bahaa Oromiyaa sigalee nuti jijjigaan teenya jennaa isaan asitti Dirree Dhawaan. Dheengadda gaafa kabajamoo kantiibaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Jowaar dhuunfaadhaan tuqame nuti waa isaan jennee lakki karaan kun sirrii miti jennee isaan morminee fi Dirree Dhawaan akkas taate jennee gadi dubbanne abbaan gadaa nafne qeesii nafne sheekii nafne ugaasni nafne gadi bahanii dachiin isiniin haacetu peermudaa tiringilii nuun jaan amiin isaan manguddoota keenya warra nuti jaalannu amiin jennee callisne. Yoo dhugaa nuti dubbanne kun dogoggora ta'e hanuun cettu jennee dhiifne. Gaafa obboleettiin teenya magaalaa san keessatti guyyaa adii rasaa sana ajjeefamte isaan hundinuu hin dubbanne Khadiiroo tuqameef dubbatan turanii. Har'a gaafa gabbayee sabni guddaan kun arrabsame gaatti isaanii jalatti hin dubbanne kabaja qabnaa fi waan kana isaanillee silaa itti yaadanii gaariidha. Silaa itti yaadanii gaariidha. Osoo maal naan ja'anii ilaalle gaariidha. Maaliin godhuu qabaa silaa yaadanii gaariidha. Galatoomi waa'een Dirree Dhawaadhaa akka yaadutti kana.